Jarii jechuudha baruma maal keessa jirra dhugaa waaqayyo ani waan kana irraa dubbachuudhaaf illee dhiisuudhaaf illee akkanatti dhiisuun dhabe jechuudha dhugaa waaqa. Waan kana dhugaadha moo soballee jedhee raawwadhee waan bakka waanuma isaa walii isaa wallaale jechuudha dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliifini wanni kun dhugaa soo ta'e soba soo ta'e jechuun bakka akkamumatti nama faana jiraachuu dandeessa. Akkamitti bakka nama tokko walitti amantee raawwattee erga abbaan ilmoo waggaa afurii daa'ima waggaa afuriitti jedhe gurbaan intalli kun jechuudha. Daa'ima waggaa afurii abbaan isii akkasitti akkana godhe. Arrabuma kennaaf illee dubbachuudhaaf ijoo nama saalfachiisa bar. Nama saalfachiisa bar. Daa'ima waggaa afurii abbaan laalaaqa. Egaa kan abbaan akkas godhe abbaa ormaa akkamitti amanan? Nama akkamitti amantee manatti keessatti ilmoo kee namatti gattee nama biraa baatame. Kan abbaan jechuudha ijoo abbaan immoo maaloo maal dhagaa jirra maal argaa jirra maaltu nutti dhufaa jiraan jedhe bar'aan dhugaa waaqayyo jechuudha. Gurruma keeyyatti waa dhaga'uudhaaf bakka sodaachatiin hin deemaa jira jechuudha. Gurruma waa dhaga'u ija kootiin waa arguu miti gurruma koo kanaan waa dhaga'uudhaaf sodaachatiin hin deemaa jira. Akkamitti abbaan ofii sayyuu daa'ima waggaa afurii abbaan ilmoo ofii ijoo bara maal keessa jirra banneerroo bara maal keessa jirran jedhe bara. Hay ammam ani wanni kun dhugaadhuma garuu wanni kun dhugaadhuma ani garuu ani hin beeku dhugaa waaqayyo ani giraa gibbitti naan jedhe dhugaa rabbii ani maali wanna akkanaa dhugaa rabbii sayyuu biyyuma kana keessa bara asuma naannoodhuma kana intinii miti bara biyyuma kana keessa dha bara. Waa meeqatu jira biyya keenya keessa kaleessaa amma maalan argee ammallee deebisee intalli wayii asuma jechuudha magaalaadhuma Finfinnee kana keessatti sarratanyaa galfattee raawwattee ofiifuu garaatti baatti immoo garaan ishee haadha'u. Ofiifuu garaatti baatti jechuudha. Daa'ima waggaa 12 fudhattee raawwattee maal gooti billaadhaan fuula ishee jechuudha. Ilaa akkuma viidiyoo kana asirratti argaatii jirtan kana billaadhaan fuula ishee lixixxi ishee goote jechuudha. Billaa abidda keessa billaadhaan fuula. Maali wanna akkanaan jedhe maali wanna akkanaa maal keessa jirra maal argaatii jirrash maaltu nutti dhufaatii jirrash. Amma fe'e intalli kun yoo balleessite amma fe'e waan fidhee goote daa'ima namaa ofirraa fuudhanii deebisuudha moo daa'ima waggaa 12 moo waggaa 11 jedhani bara mucattii kun honuma asirratti argaatii jirtan kanadha. Fuula ishii kukkuttee jechuudha billaadhaan billaa abidda keesse. Ammas immoo deebisee tokko maalin argaa biyyuma kana keessatti biyya alaa deemuudhaaf baratu jechuudha. Biyya alaa deemuudhaaf siyoosii maalii jedhan kana deemanii raawwatanii baratu miti iddoo irraa taa'anii isa meelaal biyya ormaatti deemanii raawwatanii haramni gandaa akka barbaadde isaan gootee achitti namni akka barbaade isaan godhurra biyya kana keessatti jechuudha. Itoophiyaadhuma keessatti hirreebu jechuudha. Hirreebu silkii fudhattee dhuftee agaama gaxarii irraa dhufanii raawwataniiti ijoolleen asitti mana namaa yookiin immoo iddoo dallaalan asii amma dallaalan akkuma biyya alaa ta'e biyya kana keessatti bartanii isinis akkuma biyya alaa ta'e asitti mana intinii godhanii raawwatanii amma guyyaa isaan deemichi isaanii ga'utti as teechisan warra fagoorraa dhufan jechuudha obbira teechisanii. Sanaan booda maal godhu jarri kunii amma teenyuu jedhanii raawwatanii ganaa maatii keenyas rakkisnuudhaani yookiin mana namaa yookiin immoo tamalallaashii waan deddeebi'anii hojjetan jira miti hojii isa galtee jechuudha daa'imman kun ijoolleen kun amma ijoollee warri biyya alaa deemuudhaaf jedhanii raawwatanii gaxarii irraa bakka irraa kan dhufan kun sana booda maal godhanii sababa garagaraatti fidanii raawwatanii akka waan isaan mana warra dhaqaniitii hojii hojjetan sana bilbee fudhatanii bahanii yookiin immoo waan ta'e achi fuudhanii bahanii yookiin akka isii fuudhi jetteeni bakka dirqama itti taasisanii jechuudha dhugaa bakka akkana jedhe akkas jedhe ilaa gurguddoodhuma kana ijoo haadha ijoolleetii bara qabanii raawwatanii reebanii jechuudha biyya kana keessatti bara dallaalota biyya kana keessatti bara kan akkana godhaatii jiru qabanii raawwatanii reebanii jechuudha. Maali jireenya maalitti jiraataa jirran jedhe bara maalitti adeemaa jirra maaltu nutti dhufaatii jira maali wannumti nuti ta'aatii jirru kun wannumti nurratti raawwataatii jiru kun maanni
Ani gaafii guddaa natti ta'e dhugaa waaqaa jechuudha. Gaafii guddaa natti ta'e asii yoo akkana gadi baate garanaan hin tumamta. Achi yoo garasitti deemte garasitti hin tumamta. Biyya ormaa yoo deemte biyya ormaatti hin tumamta, hin daffaramta. Asitti abbaan ilmoodhaan hin oolu. Gudiidhuma dhufeeme dhugaa waaqayyo gudiidhuma dhufeeme bara maalitti deemaa jirra? Maal ta'aatii jirra? Maaltu nutti dhufaatii jira? Gaafii guddaa nuti ta'e dhugaa waaqa. Gaafii guddaa nuti ta'e jedha kana biyyi ba'ee iyyee kana waan kana ofirraa dhaabuu qaba malee mootummaan illee hin dhagaa'oo ta'e gara mootummaatti illee iyyatanii wanni kun namarraa dhaabbachuu qaba lakkii hajamaa. Bara yoo gara biraarratti dhageenya gara bisitti yoo dhageenya garanatti dhageenya garasitti yoo dhageenya garanatti dhageenya waan akkanaa kana isa abbaan ilmoo waan ta'e godhe jedhan kana isa ilmoo irratti waan ta'e godhame jedhan kana maaloo joo daa'ima waggaa 4 faamo daa'ima waggaa 4 abbaa isiitiin immoo wayyoo maalitti jiraataa jirra jireenya maalitti jiraataa jirra ree dhugaa waaqa jireenya maalitti jiraataa jirra abbaan gargaree erga ilmoo isaa ilmoo waggaa 4 isiiyyuu wajjin jiraatee saba sanarratti mucaa nama duuteedha gurbichiin wayyoo dheetiyya egaa namni bara kanaa jechuudha hin beekamu arrabni keenya wanti nuti fiduu baay'eetu jira jechuudha. Tarii odoonni kun hin ta'in ta'e kan jedhanis jiraachuu danda'u. Sababa garaagaraatiin jechuudha. Namni keenya gaafa nama tokko jibbaa nama sanaati waa baay'ee godha. Waa baay'ee jedha. Arrabni teenya tun immoo zoortee maal nutti fiddi dubbii caalu nutti fiddi jechuudha. Kanaaf iyyuu arrabuma teenya sanallee of eegaa haa deemnu. Rabbiin sodaataa haa deemnu yaa jamaa. Rabbiin sodaataa haa deemnu. Arraba keenya kanallee of eegaa haa deemnu. Dhala namaarratti waan hin taane sharrii hin taane yaaduun gadheedha. Amma billaa ibidda kaanii fuula mucaatti daa'ima kanaa akkanatti guggubuu jechuun geddifratii maaliti? Garaa maaliti? Ilmoon isiin garaa isiitti baattee jirtu sun boru maal taati jetteetii yaadduun talli kun. Boru maal taati anis dhaluuf hin deema. Anis ilmoo godhachuuf hin deema. Ilmoon tiyyatuun boru maal taati? Jettee yaaddu na dhala namaa jechuudha. Dhala namaa na billaa ibidda kaanii billaadhaan guggubamee ilaala. ምንም በቃ የፈለገች ዜጋት ይሁን ጀቹ ዜጋ ዋን በርባዴ አታቱን ተልኩን ዳለኒቲ ወርሱን ለፋ ፊደኒሚቲ አኩማ እሺን አከስት ገራሽ ኢብዴ ባትቶ ዳሉዳፍ ደምቱ ከነቲ ኢሳኒስ አከስመት ገራሳኒቲ ጂአ ሰገሊ ባተኒ በረከነ ጆ ጂአ ሰገሊ ዩሚቲ በርነም ጂአ ኩዳን ገራቲ ባቹ ቀበ አነመ ኩኖ ጂአ ኩዳን ጉቴን ጅራ ዱጋ ዋቃ ጂአ ኩዳን ጉቴን ጅራ ሂምባው የደሙ ጫይኑ መታ አገራ ኬስ ከናፍ ይዩ ጀቹዳ Egaa bara durii sanatti ji'a 9 torbee lama ji'a 9 faada amma ji'a 10 iyyuu darbaa hanga ji'a 11 faa hanga hantu jira. Anamma ji'a 10 ga'ee mana eega waan inni godhu eessa akka inni dhaqu yoom akka inni ba'u taa'eetu mana eega dhugaa isiniin jedha bare taa'eetu mana eega yoom akka inni dhufu hindee waan kana lakki deemnee baasisnu naan jechaa rabbaan manaa koo ani immoo lakkii taa'eetu mana eega guyyuma dhufe haa dhufu ji'uma meeqatti akka inni dhufu ni ilaala jedhee tanan taa'aa jiru. Innam tillee dura jechuudha kan dura shakkiin irratti godhatee ture dhageessaniitu mitire asii achi fiddee dhufte malee kan koomitan manumatti garaasi godhe. Odumaan mee gadduun kolfasi dhugaa waaqa osuman gadduu osuma naaruun kolfasi rabbiifu maaliif waan jirtu gaa dubbachuun gaariidha mitire achi maal viidiyoo dhaggeeffataniitu sinu warri dhaggeeffatanii warri jalqabarraa kaastanii aga ammaatti nafaana jirtan dhageessaniitu. Achi fiddee dhufte malee na shakkaa naan jechaatii ture. Isa ammaa kana ammoo surmaa lakki baasisnu malee garaa keessaa naan jechaatii jira. Jiin irra darbeera. Waaqa kiyya. Na lakki haa taa'u gisuma dhufettaa dhufu ammaa kan duraan achi fidde naan jette har'a ammoo yoo jiin irra darbe naan jettaa lakki dhiisiin jedhe. Naa akkasiin jedha kabajamtoota hordoftoota koo akka qallaalitti miti jechuudha dhala kan godhatanii dhugaa waaqaa. Akkasuma mooyyuu abbaan ilmoo ofii maaloo dhugaa waaqayyo maaloo bara maalii keessa jirra dhugaa rabbii ani waan nagarrame shi dhugaa waaqa waan an jedhu dhabe dhugaa rabbii kiraa gibbitti naan jedhe baqa namni akkamti maal keessa jiraataa jirra akkamti jireenya maalii jiraataa jirra maal ofa mannee raawwanne dhala keenya manatti ganne mee abbaadha jennee raawwanne dhala keenyatti manneetti ganne baanaare akkanatti
dhugaa waaqa maalumatti amannee baana waan dhugaa rabbii